Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii isiniin jedha. Egaa kan waan ajaa'ibaan qabadhee isinii dhufeetoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni chaayinaala keenya faaraa tatanuu reettan sabiskiraabii godhaa. Maatii keenyatti dabalamaa. Egaa ka asirratti chaayinaala kanatti kan argattanii hojii qofa odoo hin ta'in gorsoota adda addaatillee akkasuma odeeffannoo waa'ee jireenya keenya boru namummaa keenya akkamitti akka hoogganachuu dandeenyu kan jedhullee asumarraa argattanii viidiyoo kana laayik godhaatii waliin ga'a. Egaa ka agangilii kana yeroo lammataatiif hojjedheeraa yeroo darbee kan aadaa Arsiitiin ammammoo kan abbaa gadaatiin abbaan barbaadan hojjisiifachuu dandeessanii baay'ee bareedaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas kaammoo hundumaa ol yeroo baay'ee viidiyoo adda addaa irratti kan hin mul'anne elemtuu kan elmituu aannan itti elmatanii bifa kanaan dooqan obboleettiin tokko xalabsiifattee jirti. Dhugaa dubbachuu baay'ee guddaa tokko baay'izawwee siloofne keessi isaa sileessan ka ni beektu ijoolleen baay'ee maaliin akka silaa'u haala salphaatiin miti kan silaa'u isiniin jechuun jaaladha. Kan silaa'us gabaarratti argachuun hin danda'amu jechuudha. Gabaarratti hin argamu bittaan isaatuyyuu jechuudha. Kana itti godhamee odoo hin ta'in ilindaan itti godhamee odoo hin ta'in hodhaan isaatuyyuu maatii keessatti kaasileeffachuun hin danda'ama. Maaliif maatii horii adda addaa qalachuu danda'u waan adda addaatiif yeroo isaan keessatti naqanii ittiin sileessuun hin danda'ama. Elemtuun baay'ee barbaachisaadha. Anumtuu yeroo duraa egaa ka bakka baay'eetti hin hodhamu elemtuu amma asirumaa namni baratameetoo jira. Akka bareedinaatti illee fayyaduu danda'a. Biiffee keessa illee ta'a fannisataniit illee ni bareeda. Warra duraanii amma maanguddoota biyya keenya hoggaan deeme mana isaaniitti elemtuun fannifamee jiraarrallee buqqeen fannifameetoo jira. Garuu kara biraan hoggaa deemnee kara keenyatti hoggaa deebinee anuma mana kiyyattuu elemtuu hin qabu. Baay'een barbaadaa ture. Obboleettii kana barbaachisee tanan takkatti qofa na arganii naa fidanii anis nan barbaadan tureeyyuu. Haa ta'u malee obboleettii koo akka fudhattuufan ishiidhaaf wanni jedhee ani yerootti aanuttillee naa fiddu jedheetoo jechuudha. Hedduu bareeddii. Warroonni xalabachuu barbaadanillee xalabachuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Garuu gatiin isaa dhugaan isiniin jedhaa kan fixe haa ta'u kan ishiidhaaf ittiin xalabame gatiin isaa kan jiru akkama abbaa gadaatiinis hojjisiisii feetu waan feeten hojjisiisii akka feetetti qorii tokko kan hojjetuu ni hojjetame 3,500 garuu kan fixe kanaa oliidha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kun sirriitti fudhatee maaliif guddaadha. Guddaadha meeshichi keessi isaatillee baay'ee guddaadha. Egaa kan siloofne keessi isaa kan akkan isinitti hin argisiisuun dura silaa ta'e gurraacha'ee bareedee keessa isaa foksituu jedhu kan ittiin foksuu isa saniin foksanii bareechanii gaafa aannan achi keessaa namaa qicamu urgaan isaa aannan achi keessatti oduu itittiin guyyaa tokko guyyaa lama oolaa yoo ititillee achi keessatti urgaan isaa waan addaatidha isiniin jechuun jaaladha. Anumtuu nan barbaada yeroo itti aanu ofii kiyyaan yoo hojjisiifadhee nan fidaa. Hedduu bareeda. Meeshaa aadaa akka feetanitti bifa barbaadaniin xalabsiifachuu dandeessanii. Asumaan immoo anis kennaa namni naa kenne asumaanan isinitti argisiisaa isiniin jechuun jaaladha. Kana namni hojjetee naaf kenne jechuudha. Egaa kuni kan kooti. Kuniin hojjisiifamee kun lamaan hojjisiifamee kan ammoo kennaa hojjisiisanii naa kennanii oo jaalatte naan jedhanii jaaladhe kennaa waan jibbamuuf hin qabu. Hojjisiifachuu dandeessu. Dhugaan isiniin jedha baay'ee bareedaa isiniidhaaf naa kennan isiniin jedha. Hedduu tokko bareedaa asumaan naaf galateeffadha abbaasan. Ani baay'izawwee garaa keessattan baay'inaan namoota eebbisa kennaa adda addaa gwaanaa kennan baay'een dubbadhu. Kan ammooyyuu obboleettii tokkotu naa hojjisiise jechuudha. Meeshaa na biraa qabdi akkuma hojjisiifattuuni ayyaantu ani maal barbaadda maal siif godhannaan ani uumaa naaf godhisiin hin jedhu innaan kasini ishii hojjisiifadhu naan jette gaafa ishiin kana hojjisiiste naaf fiddu kunis immoo hojjisiifamee naaf dhufe jechuudha. Kasinii walumaa galatti 2 jechuudha. Kasinii 2 tan qaba amma aga amma argitan kiyya kan gabaadhaa bitameedha kanatti fayyadamaa too jiru harkaan kan hojjisiifamee miti walitti hin dhufu. Xiqqinnatiin isaa dhugaan isiniin jedha. Jabinni isaa turtiin isaa baay'ee tokko gaariidha. Ijoollee baay'een buskutii kanaan hojjisiifachaa jirtu. Ishiin ofii kana hojjisiifattee anaafis achumaan naa hojjisiiste jechuudha obboleettiin kun. Hedduun si galateeffadha asumaanii guddaa tokko naaf galatoomii namni kan hojjisiifatu qarshii ofiitiin garuu kabajaa ilma namaatii qabduuf kabajaa naaf qabduudha jechuudha kan mul'iste. Kanaafuyyuu hedduu tokko naa galatoomii ani baay'izawwee asirratti kennaa baay'ee dubbachaa jiru keessattuyyuu daa'ima kooti kennaan baay'een dhufeefii jira. Kennaa baay'een
waan akkanaa bitii fi laadhuuf naan jedhanii jiranii asirratti hin dabarsine ijoolleen asirratti hin dabarsin dhiifama naaf godhaa jechuun yeroo baay'ee karuma hojii tan xiyyeeffadha malee kara kennaa irratti xiyyeeffannoon kana jedhu kennaa keessan jibbee yookaan waa jedhee osoo hin taane baay'ee tokko dhiifamaa kennaa baay'een kabajaa baay'een jaalata keessattuu yeroon dawurraa eegalee haga har'aatti kennaa daa'ima kooti kennamaa jiru baay'eedha jechuudha. As baaseen dubbannee walumaa galatti sinan galateeffadha. Ijoolleen wantoota adda addaa kana nuubitiif naan jettan hundi keessanuu godheen jira raawwadheen jira garuu asirratti hin baasne hedduu tokko dhiifama asumaan naaf galateeffama naaf jiraadha keessattuu ijoolluma meeshaa asii qabdudha jechuudha. Ijoolleen meeshaa galfatanii itoo kennaa adda addaa naaf kennaa too jiranii isinan galateeffadha jechuun kuni kabajaa fi jaalata meeshaarraa kan ka'edha jechuudha. Kun hunduyyuu kan dhufe ammas immoo ijoolleen meeshaa na biraa qabdanii obsaan amma yeroon kun gannaadha. Har'a isiniin jedhee boru ta'uu danda'a. Har'a isiniin jedhee too guyyaa lama guyyaa sadii yookaan torbee tokko darbuu danda'a. Roobni adaamaa roobuu didee tureet amma roobe. Amma yoo roobu kana roobumaa duumessumaanuu saaquu didee jechuudha. Kana inni galateeffanna. Karaa tokkoon sirriitti an galateeffadha. Maaliif namoonni qooqii biyya teechisuu didee namoonni baay'een odeeffannoo adda addaa dhageessanii jirtan ta'a. Amma immoo nu roobe komii meeshaa yeroo dheeraa itti jiraannuuf guyyoota muraasa darbe jennee sardamuu hin qabnu rakkoon qabu inni guddaan meeshaan kwaalitii ta'ee meeshaan akka barbaadanitti bahuudha isiniin jechuun jaaladha. Warroonni meeshaa na biraa qabdan sooriin isiniin jedha maqaa hordoftoota kootii wajjiniin isiniin jechuu jaaladha. Warroonni haala kanaanis jaalattan hunduyyuu jirra bilbilli kiyya online irra jira waan barbaaddan meeshaa aadaa baay'isawwee obboleettiin kunii meeshaan ishii meeshaa baay'eedha. Meeshaa mana guutuuti. Ani kana maaliifanitti hojjechuu barbaade elibtuu kanaan sababeeffadhee meeshaa kana wajjin hojjedhe. Meeshaan obboleettii kanaa meeshaan aadaatiyyuu 14 akkasuma meeshaan biraa meeshaan biffee danuutu jira. Waan ta'eef isiniin jedha dhugaan isiniin jedha kan abbaa gadaa kun hedduu nama simatamu hundumaa ol hojjisiifachuu dandeessu. Bilbila isiniifan teechisaa afaan isinittan himaa duwwaa 942 45 na dubbisuu dandeessu. Heloo waasaapbii iimoo teelegiraama hunduuyyuu sadan kun banaadha jechuudha. Kallattii feetaniin dhuftanii feetan sagaleedhaan feetan barreeffamaan feetan immoo bilbiltaniillee na argattu isiniin jedha. Ijoollee baay'een meeshaa harkaa hojjisiifachaa jirtu dhugaan isiniin jedha meeshaan harkaan hojjetamu kuulan hojjetamu murteessadha mana keessatti. Egaa akka aadaa biyya keenyatti hojjisiifatanii mana siimboo qabaa waa baay'ee qabaa mana ijaarrachuu qofa osoo hin ta'in meeshaan nu barbaachisa. Yoon kana jedhu waan qabdan of harkaa fixaa isiniin jechuu miti. Akkaawuntiin nu barbaachisa. Qarshiin nu barbaachisa. Baanu tiraanispoortii qofti har'a yeroo kana keessaa salphaatti kaleessa gaafa biyyaa baatan birrii 100 baatanii galtan ta'a. Har'a birrii 100 miti magaaluma keessa jirtan birrii 200 tiraanispoortiin bahanii galuun rakkisaa ta'eetoo jira. Guyyaa guyyaan tiraanispoortiin dabalaa deemaa nadaajii irraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu qarshiin nu barbaachisa. Hatta biyya keessa teenyaa miti boqonnaadhaan dhufnee hoo deebinu qarshiin tirfii ta'e yookaan bu'aa tokko lafa keessatti teechifachuu qabna. Wanti akka fayyaa fi qarshii hin jiru. Akka namaatti jiraachuuf isiniin jechuun jaaladha. Hojjettan kaayyoon ofii cakkaanii nama godhaa jabaa ta'a. Kaayyoo keessaniif jabaadhaa. Wanta amma bililicii darbuuf jettanii of hin miidhina. Wanni hunduu ni dhufa. Yeroo isaa eegee sa'aatii isaa eegee wanni hin dhufne hin jiru. Waan gootan hundaa ogummaa fi itti yaaduun raawwadhaa. Waan raawwattan immoo deebitanii hin gaabbina. Osuma hin raawwatiniin dura itti yaadaa tolaas haa ta'u badaas haa ta'u waan gootan tokko immoo deebitanii itti hin gaabbina. Maaliif gaabbin fi eegan dugda duuba oolteen eegas fiddee fuuldura godhuun dandeessu. Itti gaabbita malee. Kanaafuu kanan isiniin jechuu jaaladhaa. Yaada soo qabaattan qeeqa soo qabaattan wanta qabdan hundaa saanduqni koomentii kiyyasaa 24 banaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa naa teechisa. Akkasumas wannan hin daganne keessaa viidiyoo sheer walii godhaa. Meeshaaleen amma bahaa jiran ijoolleen istoorirraa takka hojjetamee hin beekne istoorirraa erganii hojjetamee bahaatoo jiru. Meeshaa ajaa'ibaatii wal biraan gahaa. Yoo dandeessan hin hojjisiifattanii yoo dadhabdan itti bohaartu. Akkasumas immoo warroota hojjisiifameef itti gammaddanii wal eebbistu. Viidiyoo kana bira hin darbinaa.
waliif dabarsaa subscribe godhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa oduu isinitti dheeresse hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Asumaan immoo sagalee daa'imaatitti dhagahamaa ta'u jira. Dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Bye.